Ashama akkam jirtu hordoftootaafi dhaggeeffattoota hibbootii bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa ga'u jecha oduu guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanneerru isin dhageessisna nu waliin tura. Qorannoo isaa 24 darbee keessa gaggeeffameen namoota 11 irratti vaayirasiin koronaa argame. Sa'aatii 24 darbee keessa saamudaan namoota 1764 qoratameera. Waliigalaan Itoophiyaan lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii 250 qaqqabeera. Namoonni vaayirasichi irratti argame hunduu Itoophiyaanota yoo ta'an koorniyaadhaa dhiira 10 fi dubartii takko umuriin isaanii 18 hanga 38 ta'uu ministeerri fayyaa beeksiseera. Namoota vaayirasichi irratti argame keessaa 5 magaalaa Finfinnee, 2 naannoo Tigraay tursa addaa keessaa, 3 naannoo Affaar tursa addaa keessaa, 1 naannoo Oromiyaa tursa addaa Adaamaa keessaa. Kaleessa Finfinneedhaa namoonni 6 dhibicharraa dandamataniiru. Waliigalaan Itoophiyaatti namoonni dandamatan 500 qaqqabaniiru. Itoophiyaan karoora guutinsa bishaan hidha haaromsa guddicha ji'a adoolessaa kan eegaltu ta'uu ibsite. Hoogganaan teeknika hidha haaromsa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin durfamuu gama ministeera bishaan jallisii fi enerjii Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa haala waliigala deemsa hidhicha irratti gabaasa dhiyeessan mari'atamaa jira. Gabaasichaan akka ibsametti hojiin CV 87 ijaarsi waliigalaa ammoo 73 irra gaheera. Sadarkaa ijaarsi isaa bishaan guuchisuurraa waan ga'eef ji'a adoolessaatti hojiitti kan hiikamu ta'uu Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa ibsaniiru. Guutinsi bishaanii akka hin eegalleef Gibxi komii maree nageenya biyyoota gamtoomaniif dhiyeessite ilaalchisee Itoophiyaanis sanada deebii ta'uu qopheessuu beeksisteetti. Oduu yeroo kanaaf qabnu kanuma. Qophiilee keenyaafanii waliin turtii gaarii.